السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بليان سلام فيا كساني نجار الحمد لله. كسمو ورد سلام تالي بسون دنديني فيا كساني نجار الحمد لله. أرى وانت كسنين تغرسيسا فيا إجاكي ناتيف أكا بالبلي إجاكينا يفني بالبلا لايتي نميني مالغو قمنا وقودو كان كيس جرو فكينيا في روباي شمران keessattuu warra shamarranillee ta'ee dhiirallee hogguu laayitii yookiin ifaa dhaamsinee dukkana keessatti bilbila laallu ijji keenya jechuudha ilaalee dukkana keessatti imimmaan yookiin bishaan ija keessaa ni dhumata, ijji keenyas ni goga. Dhawaataan ammoo ijji keenya nu dadhabaa deema jechuudha. Maaliif iddoon keessa jiru dukkanaa waa'ee kana warra fayyaa ilaalatallee yeroon waan fikiyyaatti fayyadamaa jiru akkatti fayyadamtan isin agarsiisa. Isinitti muun barbaada jechuukooti. Bilbilli ilaallu ifaadha, laayitiin isaa haayiidha, ol kaadha. Iddoon jiru dukkanaa kanaaf walii hin madaalu. Iji keenya bilbila sanarraa kaanee gara biraa olaallu nu dadhaba yookiin ammoo sirriitti hubachuu dhabuu danda'a yeroodhaaf jechuudha. Akkasuma immoo namni tokko jechuudha rafee hirribarraa hogguu ka'uu jalqaba jechuudha. Jalqaba yooma dammaqeeyyuu jechuudha hirriba rafee hogguu dammaquuyyuu sa'aatii ilaaluu fi bilbilumaan bakkuma bilbilli jiru ijaan dunuunfatee harkaan soqoma. Namni kamiyyuu jechuudha dhibbaan dhibbatti namanaa kana waan akkana namni hundinuu waan akkana akka godhu jechuudha. So kanaafi hogguu sanitti bilbilli ifaadha. Iji keenya hirribarraa ka'ee laayitii ijaatti bilbilaati iji keenya gaafa ol dha'u hedduu iji keenya wanni ta'uu danda'a. Itti haguugama yeroo sanitti jechuudha hirribarraa kaatee yeroo sanitti bilbila hogguu laaltu jechuudha. Kanaaf iji keenya waan hunda dura nu barbaachisa waan ta'eef akka iji keenya nu jalaa hin miidhamne fayyaa ija keenyaatiif bilbila wal qabsiisa. Yeroo ammaa kana namni xiyyeeffannoon isaa bilbila irratti yeroo isaallee ka gubu bilbila irratti wanti hundinuu ka bilbilaa wal qabateedha. Iji keenya immoo nuuf barbaachisaadha. Fayyaan keenya qaama keenyarraa wanti takka jechuudha yoo qeensi keenya nu dhukkubee hamma harkaan nuti beeka waan ta'eef fayyaan waa hunda dura barbaachistuudha. Fayyaan qabeenya kanaaf keessattuu ijji agartuun teena miidhamuu hin qabdu. Rabbiin iji fayyaa keenya nurra haa tursiisu, nurratti haa dagatullee bilbilallee hamma danda'ame akka ija keenya nu miinetti akka yeroo keenyallee nu jalaa hin gubnetti haa fayyadamnuun isin injaa hunda keenya rabbina ajalchu. Inshaallahi amma akkan itti fayyadamtanii isin agarsiisa. Aappitu jira. Warri aappii uduun fayyadameen ammoo bilbiluma keessarraa fayyadamtanillee injira akkaataa sanillee isinitti agarsiisa. Isa akka fayyadamtanii. San duratti warri yuutuuba kiyyaa fi haarawaa taatan sabiskiraabii laayikii sheerinaaf godhan isin injaa. Hayya bodeeyyantii akkuma yuutuuba keessa seentaniini iddoo sarchii tuuxxanii simboo tuubuwaan jettanitti barreessitanii akkasii isinii dhufa. Yuutuubni kiyya keessa kanaadha. Hayya as dhuftanii iddoo viidiyoo jettura tuuxxanii viidiyoo hedduu babbareedoo ta'ee fi gorsa qabu akkasuma immoo isin fayyaduu danda'u. Akkasuma warri huruuf qara'uu barbaadanii fi qaraa jirtanillee aappii isin barbaachisan hundatu asirra jira. Itti fayyadamaan aappii rakkooti. Karaan isa kana an gadi buusa jira itti fayyadamaa jira. Yeroo dheeraaf itti fayyadama. Hedduu na bira ture jira. Yeroo itti fayyadamtanii akkaataa itti fayyadama isaa isin agarsiisa. Isa kana gabbuufattanii hanga buusa jira duuba deebi'ee isin agarsiisa. Yeroo itti fayyadamtan yeroo hundumaayyuu itti fayyadamuu isin barbaachisa. Maaliif jennaani namoonni tokko tokko bilbila keessan hoggummaa isaarraa akkanatti gadi uwwiftanii jettanii isinii dhufa. Akkamitti isinii dhufa seetanii fakkeenyaaf parsantii 50% gootanii walakka laayitii isaa jechuudha. Walakka deebisanii akka ija keessan hin miinee fi itti fayyadamtan jechuudha. Akkana yoo gadi uwwiftan iddoo sagalee itti xiqqeessanii fi itti guddistanii jira. Akkasuma immoo laayitiillee akkaataa itti guddistanii fi itti xiqqeessan jira jechuudha. Bilbila keessa yoo gadi uwwiftanii kiyya ammoo hin qabu. Ani ammoo aappii kana fayyadama jechuudha.
warroonni bilbila keessan isa qabu isa fayyadamaa, warroonni hin qabne ammoo isa kana gabbuusaati itti fayyadamaa. Akka fayyadama isaa gara duuba deebiin isa agarsiisa. Yeroo hirribaa qofa yookiin yogguu ifa dhaamsitan qofa sun ta'in yeroo maayyuu hundumayyuu itti fayyadamaa. Garuu hogguu suuraa kaaftan yookiin ammoo suuraa kaatan viidiyoo waraabbattan cufuu dandeessan, of gochuu dandeessanii jechuun akkaataatti of godhan isin agarsiisa. Amma duuba deebi'ee itti fayyadamaa. Faayaan ija keenya barbaachisoodha. Qaama namaarraa wanti nama dhukkube hunduu ijoodha waan ta'eef kanaan isin jaa amma duubatti deebi'ee akkaataatti fayyadaman isaa isinitti agarsiisa. Obboleeyyantii appiin isaa kana akkuma duratti isin mul'ise irra gadhee jira ni banamaa eegna. Akkasitti naa dhufaa. Akkasii hogguu naa dhufe anamma akka harka mirgaa kana fayyadama jechuudha. Akkanatti cufaa jira. Fakkeenyaaf akkaataa ifnina jechuun akkaataa ifnina iddoo isin jirtaniitti murteessaadha. Fakkeenyaaf isa kana fayyadama yeroo hundaa. Isa kana fayyadama jechuudha yeroo hundumayyuu. Akkana hogguun godhe cufeera jechuudha. Akkana hogguu godhe immoo banadheera jechuudha. Gaddeebiin isin mul'isa. Akkanarraa jechuudha. Ifaan bilbila kana naa ta'e jechuudha. Akkasumas isa kanallee isin mul'isa. Inni kun ammoo adiidha baay'ee fayyadu. Inni kunillee waan jedhu jidduu galeessa. Isa kana ammoo gadi buusan jiru daawunlood yookiin ammoo qarshiin bitadhu naan jedha. Kunillee jidduu galeessa waan jedhu garuu ani akka itti fayyadamu isa kana jechuudha. Isa kana yeroo hundumaa yeroo dheeraaf akka itti fayyadamu bareedaadha. Isin akkaataa ifnina iddoo isin jirtaniitti murteessaadha. Yoo ifnini keessan iddoon isin jirtan adii ta'e isa addaatu kana akkuma ifnini bakka isin jirtanii sanii kan murteessu akka ija keessan hin miineef itti fayyadamaa. Gadi buusan isin jaa hogguu bantan hogguu cuftan akkasi cufama, hogguu bantan ammoo akkasi gad dhaabata. Amma tokko banee kuwwan arfanii cufaa jira jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Ana baay'ee na gargaaree jira. Itti fayyadamaa. Fayyaa yoo namarraa fudhatamte nama hin deebitu. Isin jira rabbi fayyaatiin irratti galgaleessu. Kanaan isin jira obboleeyyanaa keeraa. Bakka jirtan rabbi sanaatisuu fayyaatiin irratti haatisu rabbiin hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.